Jenna isa booda deebinee manatti gallaa isa booda immoo irrafna isa booda immoo xiqqoo turree sa'aatii kana immoo laayivii gallaa kana booda immoo xiqqoo rafnee hojii keenya deemna. Jireenyi itti fufa. Jireenyi itti fufa. Jireenyi immoo taruma taraadha. Xiqqoorraa lama dhanii sadi jedhuun. Dhiirota dhala jiraniittanii wayyuu. Ofii keessanii jecha mana ijaazaa teessanii nuun immoo maqaan balleessinaasiin warri mana ijaazaan kaffalachuu hin dandeenye. Kanaaf yoo hojiin jira wajjiniin deemna hojjetattanii galgala immoo galtanii laayivii keessan xaqqamamtu. Carraatti fayyadama. Inshaallah eegere immoo diyaaspoora taanee nama gargaaruu dandeenyaan geetaan. Ilil jedhanii bannaati. Eegere immoo ijoollee siifuu jajjabeessuu fi dandeenyaa fi bakka. Thank you. Nanta maal jaalanne ittan jaalalli ammuma irraa isin qaba amma maal isin gorsuu jiru qoftanni baruu. Ibsuu fi qomaatti kan mure. Mucayyoon tokko isa walakkaa san jaaladhee jedhu. In ibsiinaa fi dhuguma ibsuu qabu. Taap godha guys. Jaalalli na qabee. An onlaayinii qabee jaalala onlaayinii. Jaalalli mana qabee dhan kana maadha jaalalli. Wanni isin hubachuu qabdan jaalalli dhalaa isaa ta'u dhiira isaa ta'u jaalalli malkiidhaan si qabe kun jaalalaa miti seexaan noon jinnaate. Waggaa. Sirrii. Akkasitti kun maal jedhama jaalala ijaa jedhama borullee ka isa caalu yoo argite irraa si qabaa jechuudha. Ilma namaa malkii isaa yookaan ammoo uffannaa isaa osoo hin taane haasawa isaa ejjennoo isaa hojjaa isaa amala isaa nameenyaa isaati malee malkiin homaan godhu fuulli bareedee keessi isaa fokkataa ta'uu danda'a si galee. Dammoo ijoollee didiqqoo akkanaa maa jaalattan ganaa jarri guddachuu barbaadanii kaayyoo qabanii karoora qabanii. Jarri amma daa'ima waggaa 8-7 akkas guddatanii isaan bira dubartiin nama isiirra ol jedha nama umuriidhaan guddaa biyaansi wandalii 30-35 ji'a hundi galaa jaalalaafuu bootaan qabaatan jarri akkanaa wallaahi. Dhugaa dalagaa keessa nuti sa'aatii kanatti jechaadhaan. Nuti hojjennee osoo isin jaalattaniyyuu meebi isaan ganaa ijoollummaa qaban waan ta'eefu. Fiqiraachuu ayizalqabu hojiidhaan jechuudha. Nuti gaafa jammara biyyaa baanu diraama jaalannee biyyaa baane birrii dhiifneet birrii jibbinee wal lolleet diraama jaalannee kazaama diraama bichaadha amma sa'aatii kanatti. Isin ijoollee shawaati moo wallagga? Shawaadha. Gini shawaadha nuti shawaa jennee wallaggaa jennee arsii jennee oromoon bakka tokkuma innaan garuu shawaan nu bira jira wallaggi nu bira jira arsiin nu bira jira ijuma tokko wallaallaa akka obbolaatti wallaallaa as keessatti. Wal qoqqooduu ምናምን እንጂ kana caala gaafa baasaare yaa no oromoon martuu tokkuma garuu anu seetuma isin gaafadhe malee daliila bira darbaayi jaalala obbolummaa kolala daliila bira darbaa sin didaati sin kuffisuudhaaf kaayyoo keessan irraayi ameen dhugaadhaaf ti obboleetti keenya daliila bira darbaayi nu deeggaraa dhugaa ijoolleen shamarranillee dhugaa. Girisaadha jaarti booniin. Daliilaa jechuun immoo kan kun hin qabatte kan muudii muudii maaliitiin wayyee sooree ችግር የለም ሶሬቲ dhuguma jettee maalidha bakka shawaan babbareedduu ammaati sooretti sooretti kan jedhamtummaa deebisaa fi ammoo boru akkuma borummoo kan saami caaloo argite immoo isuma jechuuf taata no injettu agartee siifu ko asitti walonnoo hidhanii anaafu naalloluu hidhan garuu warri na bira jiran umarti isaaniitu si jaalatan. Ishee xiqqoo moo? Beektuu siif ergina. Gargal karoon. Iyo lakkoofsi gargar. Nama sodaachisan. Maalin jedhe? Mana sodaachisan baay'ee bar. Ani arbaaba keenya tokko dhufeense arbaaba keenya tokko nu laalu dhufeense tanne Sammuun isaa likkii miti seeni. Seeni yaa kanatti. Ajajaan keenya tokko seenee nu tokko. Saamii Maa ajajaan keessa maal tiktaakii keessa maa barsiisan? Wallahi garaa nama nyaatan ijoolleen miskiina. Ijoollee matiyyaa yaadadhaa yoon ijoollee akkanaa yaadu rabbi.
Rakkoon hin jiru inshallah ijoolleen keessa gana ga'anii wal bira. Argaa garuu of yoo milaata. Otoo ati hin beekin sirraan ba'a waan ati beeku. Wayya liyyuu. Otoo ati hin beekin sirraan ba'a guyyichi. Inshallah rabbi haa jedhu du'aa naa godhaanillee du'aa isinii godha. Ay ciqilee keetiin miitee ni bar. Bisa mucatti kana Kattinatti godhame. kuno akkanatti hin qabu. Rabbi irratti naaf dubbadhaa filmi. Maal si jennaan kutattu? Isin sadanuu ijoollee kiyya fakkaattanii akkam? Wallahi ijoolleen tantee baay'ee bareeddi. Ijoolleen kan kee ani baay'een jaaladha siifoo. Laal ijoolleen kiyya tokko dhugaa ijoollee kiyya fakkaattanii wallaahi naanta Dhugaa mindira ilmanti baay'ee tokko numa dhugaa rabbi. Ani dubbii isaanii dafu. amma ijoolleen kiyya gaafa guddatte akka keessan kan waaw des ilaala. Akka tokko ta'anii laafii Isaan immoo inshallah Ameerikaa ta'anii liifi galu. Innaasa inni. Ani amma bakka amma ofi gammadaa jira iyyuu bareroo ijoollee lakkuu lama faa sadin argine garuu lakkuma lama arge malee banne akkan hawwasu inni naafaa iyyuu ijoollee sanitti deebi'ee akka waa ilmoo hin qabne baay'ee namatti tole ijoollee. Isaan kunis lakkuudha moo eeyyee lakkuudha. Innis lakkuudha. lakkuudha warri lakkuudha moottan. Maal ta'ani? Garuu dhugaa xiqqoo lakkuu fakka osoo nama tokko hima shawwaddanii beeyta kiyyeeyyuu ijoolleen xiqqoo malkiin isaanii garagara waan ta'eef. Maashaallah siifiyee. Wallahi ilaallu fooloo arguudhaaf matoo isaa yaallachuu. Wayye Naamukkaa cirash. wayye liyyuu. Mana keettis hin barreessu miti mana keettis waan hin taane hin barreessu. Xobbee arganiiti mucaasa kana ammoo daa'iman jedhamu. Saami wayye siifan. Rafichaaniiru. My sister. Namni waa barreessuu maalli saree irruma darbuudha malee beektaa. Rabbi irraa fuuldura darbii taa'ii. Kutattuuni rabbirraa jettee. Ati dhibeen kee tokkoffaa waan ta'eef tokkoffaa taa'uu qabda. Ishee darbeen tinii ta'a kunoo. Asin teessi? Eessa? Nadhadhaasin. Ishee. Rifeensa bakka amma rifeensa ijoollee kiyyaa akka keessanii kanan guddisaa. Guddina. Keetuma darbeenti keenya garuu. Wallagga warri warqiitii. Nu waan akkasiin beenu haadhoo koo. Firii. Gandummaa kee fudhadhuuti mataadhaan dhaabbadhu qashtii. Deemi nu biraa. Lakkuudha moo? Lakkuudha. Isaan lakkuudha. Dassi naman jedhanii naantee naxaamanii bari ijoolleen lakkuudha bara. Isin yoo itti nama waa biraa barreessitan isheemin isin hin qabu ko. Sanaan mee biriyaa ta'uun oollu. Isa uffata gurraacha uffate sanii. Garuu jarri kun Inni maal ta'e? isaanii. Inni uffata gurraacha uffate maal jedhani siifoo. Maal jedha maal godhe jedhan. Hiriyaa ta'uun oolluun jedhe jarri sun yoo narra diqqaa ta'anii ati hiriyaa kiyya ta'uun ooltuun jedhe. Namni maal akka barreessaa bara akkam bareedu. Rakkoon qabu yoo isaan iyyuu nan caalan. Maashaallah jedhaan ishii eessa waa hin turu ayidallam. Bakka እናቴ Amiin amiin. Ara lakkuu miti hiriyaadha malee isin hin sobu sobni haraama. Garuu akkanumatti wal jaaladhaa ishii. Wallahi na gadan deebi'a. Wanni maangoon tiktokii tokko banattanii waa wayii maaliif hin dalayne nama sadi taatanii keessa Kana booda hin dalagna jennee jirra. wallaahi bataam itti vaayiraalii qabaata. Namni nu jajjabeessu hin jiru. Maaliif saami? Yoo banattanii ani tiktokii keessan isiniif beeksisa ishii. Amchi hin jedhani. Kana booda hin jalqabname. Isinii beeksisa tiktokii keessan akka namni fooloo isinii godhu namni yoo banattan. Banana dhugaatiin isinii nu jajjabeechinaan. Saamiin xaasaa koodhaa ichaarti tokko. Kubbaayyaa moo xaasaa? Dhiishaa jechuun Nama 240 jirtan iskii filaaworii guutuu hin dandeettanii? ababaa sadi qabnee amma nutiyyuu. Ababaa sadi hin qabdani. Gaayis ababaa sadi. Nama garaagaraa sadi tokko kennu tolchaa. Tokko kenna ababaa tokko. Namni martuu isin jabeessina namni haga'u waan badaa barreessee jiru dhugaa.
Baay'ee isin jaalanna warri Family ajaa'ibaa tajaajila jira. Family baay'ee. safuu Thank you beeku bakka tajaajila jira. after malee namni lama immoo nama lama. Afti thank you. Afti Nama lama. ishee keenya. Namni lama ilillii lama naa kanna. Ililii lama qofa. Kooluu baakatti ni deebina. Kooluu ni deebite kaayee. Isin deebina hunda keessaniif iyyuu. Kireeditii namaa nuti ofirratti baachuun jaalannu baay'ee ta'e. Liqaan hin jaalannu hin deebisnaaf. Liqaa keessan isiniif deebina. Daali akkam gootan beeyta tiktookiin keessan kan dhuunfaa odoma taa'u tokko banattanii kazaan geemara ajaa'ibaa fa'aa taatan wanta garaagaraa irratti kuma tokko seennaan bakka san booda ni deema viidiyoo vaayiraalii ba'u gadhiifattan ijoollee amaaraan argine ma. Hunda isaaniitti Sirreetti dhugaa. Yaa. Yeroo dhiyootti kana goona bakka amma. Isin jabeessina wallaahi. Dura iyya namni yaada nuu kennu hin jiru dura beektaa. Hadiyaan immoo dirqama barbaachisaadha beekte. Haga jiraattu keessatti informeeshiniidhaan jiraattaati. Yaa hanga bakka tokko jiraattanii jireenyi keessan tokko ta'etti walumaa galtanii waa baay'ee gochuu dandeessan. Yaa jiruun addunyaa tuni beektaa wanni mataate. Wanni martinuu miidiyaa waan ta'eef maal beekama bakka guddaa gahuu dandeessan inshaallah. Keenya illee. Ga'uun keenya maan oolu. abdii qabna immoo. Ishawaa. Alaabaa tana naa kenni ijoollee maan bitattu Kan barbaadan alaabaa. Sooretti shafuudha. baasannaa morma keeraana fakkaatu. Amiin. Idimee haadha keenya amiin amiin. Abazuu waaqayyo lolaa fuuti. Abazuu. Sinifillee maajarii keessan idimee ishii siniif haa dheeressu dhugaa. Maashaallah duraanuu dhiironni Oromiyaa ni bareedu. Naasaa. Kan bareedu Oromoo taatanii. Tolee kutattu. Hinaaffaa keessan saamii koo. Faadhaa godhamee namni dhibbi lama na bira jirtan. Suuree ajjeesh. Sooretti. Asumaan qaqqabdanii jechuudha warra na bira jirtan asumarraan qaqqabdanii fooloo gootuun ishee. Namoonni kun warra mana kana keessa jirtan warra mana keenya keessa jirtan. Siifuu namni wallaalee macheem jira natti fakkaatu. Dhugaa rabbii. Siifuu keenya fooloo nu godha. Akka fi siifuu fooloo godhaa. Inbox godhaatti keessa waliin haasaa. Jabdu akka sibiilaa thank you በጣም ነው የማመሰግነው ይላችኋል። Of course jabduu akka sibiilaatti siifuun. Kana mara hamilee natti roon irraa kam. Dhuguma dhugaadha. Dhuguma dhugaadha. Sitti aannasaam. Galatooma garuu ana ruman isin arge dhugaa isin arkee hin beeku takka. Namni sila garraa dhugaa. Ngaaraan nuti immoo sirriitti si beekna. Yes. 1 minute. Obboleeyyan kan kootii waliin fataa jechuu jira lubbuyyee na dhiise amma. Okay jedhiin አንቺ ማ akkanatti oduu akkasaasaarte ምን አይነት ልጅ ነች ያላችሁ ፍርቀት ቢስሚላህ አውዝ ቢላህ አቦ ሂሪያ ወሬ አቀሳሰርቱ ወይ ቀበ ጋይስ ደቡል Dabiliidha guys. maa fuulan ulaatanii እናንተ aftaami isinif fakkaanne ijoolleen daasbooraa fakkaatti bara jaraallee saddaqadhaa rabbeedhaati. Rakkoo waraabla duraan jechuu laala duraan gaafa ani jogguu injiraamii huqqadhee ture sana yeroo na dhukkubu ammallee injiraa yeroo gaddu san jechuu dheebanne giiftiin kun manuma kiyyetti rooba amma yoo anjabaadhee akkanatti fataa jechuu eegadha addunyaan duudeenatti garagal sila maaliidha isaa. Akkasuma bee akkasuma wanti akka jalqabaa hin jiru. Wallahi billahi namni duraan jechuudha sappoorti na godhu marti no innaa namni beeytee gaafa ati abboo dhiisaa waan biraa manaa sa'u ganaa nuu raabbatanii hojjattiin galatan beeytu naan jedhu. Si jajjabeessina malee jajjabaachuu qabda malee dhugaa.
Asin jajjabecha jajjabecha. Inshallah ijoolleen kee immoo darbanii nama jajjabeessuu danda'u ishii abdii qabda. Oo qallaali abdii qaba wallahi amma faa jechuudha ka duraan indoo gaddaa ture san amma ofi gaabbuu jira garuu wanti hundinuu yeroodhaan jijjiirama amma yeroo isaan maamanaan jechuu amma koo naa ergaman isaan gaafaan aarii qabu mara narraa beekan isoo hedduu tokko namatti tola alhamdulillah. Mana barumsaan deemu kan jiru gaafa nama argan tiiktookii kana irratti. Mana barumsaan deemachaa ture. Mana barumsaan deeman jiru mucattii xiqqoo. Isarraan kaatee ilaale. Thank you የኔ ውዶች አመሰግናለሁ። Ati jabduudha bareeddeen jedhu koomentii mana keenyatti. Abbaan isaanii amma daa'ummaatti isaan gate kun iyyuu karaa isaaniin beekamtii argata boodatti. Inshallah. Okay, thank you. Egaa maal goona ree baraa furguggee jedhanii darban jedhani haadhoo koo. Eenyuudhaan jedhee waan kana barreessa. Haadhoo koo. Maqaa duriin beekan. Bokiyyee fi taaminas keessaa eenyu dhalaata? Anaabbat. Miti hiriyaadha hiriyaa lubbuu beektu. Yoo marganna jennaan. Hin argattan. Hin argattaa kutattuu waan jettu agartee. Rabbiin kee galateeffadhu nuti immoo ilmoo tokko yoo marganna jennaa jirra jette ilaal kutattuu warra shawaa jedhamti. Oh buchooti yaa rabbi amiin ishi thank you garuu ammootu ni harkatta wanni. Maqaasaas immoo jalkaa jira. Boteedha immoo. Boteedha edmi tokko nu godha. Botee telegiraamiin haa deebise anta. Ixaat irraa kunnaatiinis. Siinis ixaas irraa kunnaa. Roomee. Inda'u maqaa. Namni ati hanga hangafaatti ilaaltu maqaan isaa eenyudha achi keessaa siifuu. Ka dura dhalate moo ka dura dhalate ka fuula rabbii deebise. Okay. Ka dura dhalate ammootu ka jiran keessaa ka dura dhalate maqaan isaa Huseen. Kan amma hanga hangafaatti waammattu. Ka isa boodamu. Ka isa boodaa Saalaaddiin ka isatti aansuu Nuureddiin. Tamiyyoon tadurbaa Zeenidha maqaan isaanii ka Oromummaa tokko Hacaaluu tokko Boonaa tokko Boonsaa isheen ammootu Boontuu maqaa lama qaban. Boonsaa Boontuu. Maqaa Oromoodha mul'isa. Hacaaluu. Yaa. Inshallah baay'ee namatti tola.